هرقفوني جالتموك بجمع الدكتور حوي أورمتي تيتو بكم فيرسين لكم أجرتو جواتو جالتو واقعي أنا قفوت لكن قرافات أنا قواقعي يدوجر تلتسني حوالي تيتو جالتا أنا بنين مو كان وانا ندبتن قوا سنين جال ردفتو تكو وين الرمال في الدي أفتي محدوبة وربعد لي جدان ديسو كان دبجو برواده يرو tokko waan tokko jechuudhaaf jennee sodaannee yeroon duubatti deebinuu jira waan ta'eedhaaf nama akkan hojjedhuuf na kakaase haamilee naaf kennee galateeffachuun barbaadaa innis isheenis obboleettii keenya fayoo jaalalaati. Fayoo jaalalaa obboleettii koo baay'ee galateeffadha galatoomi siin jedha. Jaalala moo sadii waan akkasiiti. Nan hordofaa isii baay'ee yeroo hundumaa viidiyoo siin daawwadha. Inni akkana jetti turte waa'ee amma kaa'ame iddoo guddaa kaa'amu. Kanarratti yeroo Dubaay jiru jette amma yeroo kana keessa ga'uudhaaf waan akkasii jedheetan shillaa'idhaa ture. Boodarra immoo akkasiin irratti hojjettee milkooftee dubbatte jechuudha. Isiniyyuu viidiyoo ishee jala seentanii galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Iddoo guddaa ga'uun hin danda'ama jettee dubbataa turte jechuudha. Kanarratti anis duraan nan sodaadhan ture. Koomentii nama yuutuubii yoon ilaale koomentii barreessuu nan sodaadhan ture. እና yeroon jechasiisana yookaan gortasiisana dhagee ka'uun nan jajjabaadhe maafanan illee YouTube chaanaalii banadhe irratti hojjenne jedhee YouTube chaanaalii banadhe amma yoo chaanaaliin kollee baay'ee hin guddanne garuu viidiyoo akkuma nama sakaanii akka nama kamiyyuu viidiyoo gochuun jammareera jechuudha. Sababii isaa duraan koomentii nama barreessu nan sodaadha yoon ilaalee laayikii sabskiraaybii nan godha garuu koomentii yoon kenne waan namni galee seenee na ilaalu natti fakkaatee nan sodaadhan ture. Amma immoo fiigootii kan dhuunfaa kootii banadhe viidiyoo hojjechuu jalqabeera jechuudha. Haamilee isiin naaf kennitiin bakka irratti hojjetanii iddoo guddaa ga'uun hin danda'ama jettee dubbataa turte jechuudha. Kanaafiyyuu naan anillee gorsa isiirraa waan isin dubbatterraa waan danuu baradhe fiigootillee akkan irratti hojjedhu na godheera. Isa qofaa miti Fayoon jaalala waan baay'een isirraa baradhe waaqayyo si eebbisu jechuun jaalladha. Fayoo koo akkanumatti sababa baay'ee eebbatiin siin jedha gosa baay'ee eebbataa jechuudha. Siin nama isaan hojjedhu duubatti goottotamu akka inni hojjetu goote jechuudha. Kanaafiyyuu isii qofa osoo hin taane nus sababa baay'eedhaaf akka fakkeenya taanu akka gorsinu waan nuti fayyadamne sabni baay'een akka isaan fayyadaman akka goonu waaqayyo nu gargaaruun siin jedha. Hordoftoota kiyyaa kan Fayoo kana qofaa miti waan baay'eedha kan sirraallee baradhe. Haa eebbifamtuu mucaa eebbifamtuudhaan siin jedha. Maatii kee saba kee hundumaa wajjin faamilii kee wajjin waaqayyo nagaa si haa godhu. Sababa baay'een kanuma caalaa eebba si haa godhu waaqayyo jechuu jaalladha. Siin jaalladha siin kabajaa Fayoo kun siin jedha. Sababii ati gorsa sana nuu kenniteef har'a akkan ofii kootii irratti hojjedhu na godhee jira siin jedha. Eebbifame siin jedhaadha. Kunuma hundayyuu sababa baay'eef nama eebbatu waaqayyo na godhu jechuun jaalladha. Fayinsi jaalladha si kabajaa yoo viidiyoo kana argite sababii keeti jechuudha. Goni waaqayyoon jaallatti bakka gorsaati nu gorsite hojiirraa kan oolchanaa waan jechuudha. Anammoo fiigooti akkan jawaadhu haamilee naaf hin gorsi jechuudha. Eebbifame siin jedha. Nagaatee idduma jirtutti siin jedha. Siin jaalladha si kabajan siin jedha. Fayoo kooshi hunduma keessan iyyuu siin jaalladha siin kabaja.
hordoftoota koo warri yuutuubii chaanaalii kootii haaraa taatan sabiskiraayib laayikii sheerii gochuudhaan ana obboleettii keessan hawwii jajjabeessaan isiniin jedha. Yoo nuun waliin jajjabeessine eenyutu nu jajjabeessa? Wal biraa dhaabannu numatu wal guddisaa saba baay'ee warra kaanirra fakkeenya fudhannee akka nus iddoo guddaadhaan wal geenye isiniin jedha. Nagaa fayyaanaaf ta'an isiniin jedha. Dura jirtu nutti nageetti hordoftoota kiyya.